Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni koo an amalaan bultiitii arrawaa koomedii sadiin isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hay koomedii, romantic koomedii, sitrik koomedii warreen jedhamanidha. Gara qophii keenyaatti osoo hin darbiniin dura subscribe like gochuun na cina dhaabbadhaan affeerraa kootii. Amma gamanummaan gara qophii keenyaatti kallattii nasiiru. Hay koomedii yookaan koomedii jabaa kan jedhamu yaada yookaan beekumsa irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, koomedii laafaan yookaan low koomedii kan jedhamu ammoo haaleen bashannansiisoo kanneen akka taphaaf qoosaa irratti xiyyeeffachuun kan hojjetamudha. Fakkeenyaaf fiilmii kana waliin ilaallee walitti adeemsifna. Lammaffaarratti romantic comedy kan jedhamu yoo ta'u, kunis jaalalleewwan waliin ta'uuf walitti dhufuuf wallaansoo isaanii taasisan of keessatti hammata. Kana malees gosti diraamaa kun fiixeetti ba'ee kan amanuuf marakkisuuf raajii ta'uu warreen akka maajikii, abjuu fi kan kana fakkaatan ni dabalata. Hello, I'll see you in the evening. Bye. Advanced technology. Gosoota diraamaa koomedii keessaa tokko ta'ee tajaajila qeequu kan qabudha. Diraamaan kun kan godhu qooddataa yookaan taatoo yaada falaasama yookaan raawwii siyaasaa bu'uureffachuun safuu fi duudhaa hawaasa ramaquu, itti kofalchiisuu yookaan muka qoosaa gochuu safuuf duudhaa hawaasaa kana tiksa. Yeroo kana taasisuu kaayyoon isaa daawwattoonni qooddataa taatoo waliin akka kolfan otoo hin taane akka itti kolfanidha. Qoosaanis yookaan fairs akka akaakuu diraamaa koomedii keessaa tokkotti ilaalama. Qoosaan dhimmoota saalquunnamtii makachuun baacoowwan jechaaf sochii qaamaa dabalatee kan dhihaachuu danda'udha. Egaa daawwattoota keenyaa gosoowwan koomedii ta'an keessaa 3 qofa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Warreen hafanii isiniif hojjedhee dhiyaadha. Hanga xumuraatti na daawwattaniif guddaa galatoomaa. Ulfaadha.